Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa kanaa guyyaa irraa dhimma ijoo tokko fala agarra jechuudha. Aadde Adaanech Caalaa Finfinnee irraa qaxxaamuruudhaan Adaamaatti argamu. Yeroo ammaa kana daa'imni isaanii kun kan dhukkubsataa jirtu ji'a jaatti kuftee dhibee narviin qabamtee dhibee narvii saaxilamtee waggaa 7ffaa isheeti. Anis kan wal barree karaa miidiyaa hawaasaatiin hojii tokko tokko hojjedhuun wal barree daa'ima kana na gargaaruu barbaadda taanaan gumaacha namummaa yookaan ogummaa keetiin viidiyoo kiliippiidhaa kennitee karaa yuutuubii daa'ima kanaan banamedhoo yuutuubii kiyyarratti yuutuubii daa'ima kanarratti fe'ame gargaarta waan ta'eef na gumaachinaan jedhan. Anis guyyaa har'aa weellee koo hojii waggaa dheeraaf itti dadhabe albeeme koo suboota 6 hojjedhe keessaa kiliippiin dhiyeenya kana hojjedhe furmaatan dhabe jedhu xumuree guyyaa har'aa kiliippii kanarraa karaa yuutuubii isaaniitiin gadiin galu maqaa yuutuubii daa'ima kanaatiin eebbaaf beekoo tuubiin kabarameen akka daa'imni kun gargaaramu kiliippii kiyya guyyaa har'aa isaanii gumaache guyyaa sanbata xiqqaa sa'a 9 irraa kan bira ga'u ta'a jechuudha. Kanuma dubbiin koo galatooma hordoftoonni sagantaa kanaa jechuudha. Aadde Adaanech Caalaa haati daa'ima kanaa eebbaaf beekoo jedhamtu daa'imni kun Finfinnee irraa qaxxaamuranii dhufan. Daa'imni kun ji'a jaatti kufee dhukkuba narviitiif saaxilamee amma waggaa 7ffaa isheeti. Maqaa yuutuubii eebbaaf beekoo tuubiin waan yuutuubii bananii jiraniif daa'ima kana gargaaruudhaaf kiliippii koo wareegama guddaadhaan aartaa guddaa kafalee yeroo dheeraadhaaf qabeenya qabutti fixadhee albeema koo sirboota 6 hojjechaa jiru keessaa kiliippiin hojjedhe furmaatan dhabe sirba jedhu gargaarsa daa'ima kanaaf akka oolu maqaa yuutuubii eebbaaf beekoo tuubiin qabanameef kennee jira. Yeroo sa'aatii kanarraa jalqabee Aadde Adaanech Caalaatiif weellee koo haaraa kiliippiin hojjedhe guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa dhufanii sirba koo fudhachuudhaan guyyaa sanbata xiqqaa sa'a 9 irraa gara yuutuubii eebbaaf beekoo irratti fe'uudhaan Oromoon galaana waan ta'eef uummata bal'aa hedduu akka gaaddisa akka baala odaa bal'aa akka galaanaa hedduu akka sanyii xaafii kanaan daawwatamee daa'ima kana gargaaruu hin danda'ama waan ta'eef hundi keessanuu yuutuubii eebbaaf beekootu sabiskiraayib gochuudhaan yuutuubii irratti furmaatan dhabe weellee fi ammoo maqaa daa'ima kanaa gargaaruun kufeeme kan ammoo daawwachuudhaan gargaaruu ni dandeessanii kun immoo dirqama namummaati waan ta'eef kana godhuudhaan gahee keessan ba'an naamsa kootii galatooma. Akkam jirtu daawwattoota koo eebbaaf beekoo irra jirtan hundi keessanuu jechuudha. Eebbaan yeroo jalqabaatiif har'a magaalaa Adaamaa deemteetti magaalaa Adaamaa immoo maaliif deemtee haadha eebbaa jettanii yoo na gaafattanii gumaacha argattee ispoonsara jedhama akkamiin ijoollee kiliippii aaraa sirbaa artistiin keenya Tufaa Wadaajoo afeeree isa harkaa fudhachuudhaaf Adaamarra jirra. Asumaan jechuudha Oromoon kana ilaaltanii waan kana daawwattanii sabiskiraabii gochuudhaan akkuma isaan siin jedhanii galiin kun dhibbaan dhibbatti eebbadhaaf gala. Kanaaf namni akkaawuntii fudhatee waadaayyuu namaa galee namaaf raawwachuu dhiisuu danda'a. Kun immoo qabatamaa riiriidhaan ol bira geenyee kumaacha waan godheef fi birriin tokko sirraa argamee birriin kudhan sirraa argamee eebbadhaaf galii ta'a waan ta'eef sabiskiraabii godhaatii sheerii godhaatii nu gargaara. Maaliif hojjettan jechuudha nu yuutuubii an hojjechuu nu barbaachise iyyuu yeroo hunda gadi ba'anii Oromoon kadhattuu qabu nama kadhachuudha jechuudha hojii hojjechaa namoonni biraallee fiilmii qabdan waan qabdan kunoo karra isinii baneera artistiin keenya jaalatamaanii isinis kana hordoftanii namoonni biraa warri fiilmii qabdan warri diraamaa adda addaa qabdan warri sirba adda addaa qabdan gumaashuu fi warri barbaadan karri keenya banaadha waan ta'eef akka gumaashitan jaalalaa sin gaafannaa irra darbee immoo jechuudha eebbifame jedhanii isaanis gara fuulduraattis hojii cimaa waliin hojjechuudhaaf akkuma waan tokko tokko hojjechuu hin dandeenya waan ta'eef hoggaan waliin dhufnu sabiskiraayib akka gootan akka laayikii nuuf gootan akka sheerii gootan namoonni kun daayipariidhaaf fakkaatti akka namoonni biraa warroonni na beektan ni beektu galiin achirraa garuu fakkaatti eebbuu fi eebbuudhaafidha an sheerii ta'amu. Eebbuun daayiparii tokko uffatte waggaa 7 daayipariidhaan jiraachuu jechuun amma bakka ulfaatu namni dhala qabdan hin beektu araasiyyuu jechuudha amma waggaa 1 waggaa 2 poopoo barsiisutti iyyuu qaaliin daayiparii amma maal akka ta'e hin beektu jechuudha. Asumaanis warri daayiparii ispoonsara gochuu barbaadan waan barbaadanii karaa barbaadanii ispoonsara gochuun ni danda'ama jechuudha. Baatanii amma fakkeenyaaf inni maal akkatti inni baateetu jiru laalaa jechuudha amma gadi lakkisee maal godhee ani garuu waggaa 7 akkasumatti faana xaaraa akkasumatti faana dadhaba waan ta'eef jechuudha. yuutuubii intarneetitu namaa kaffalaa intarneet irratti bananii saaqanii ilaalanii yoo namaaf gumaachan waaqa biraayis nama biraayis eebba hin argatu waan ta'eef jechuudha. Kiliippiin kun gaafa aduu sanbata xiqqaa sa'a 9 irratti gadi lakkifamu hundi keessan warri eebbaa jaalatan warri haadha eebbaa jaalatan warri isa jaalatan hundi keessan sheer godhaatii
akkas nu boonsitan abdiin qaba. Hawwiidhaan isa akka eeggattan abdiin qaban jedha. Asumaan immoo isas waaqayyo isaa eebbisu. Namni waan qabuun nama gargaara. Namni kilippii miti yaaduma yoo namaaf kenne iyyuu kennaa isa caalu. Kennaa caalu namaa kenne waan ta'eef jechuudha. Kanaan yoo gargaartan karaa adda addaatiin yoo gargaartan waan adda har'a gargaartee boru waan dheeftu miti jechuudha. Waan eebbaa, waan narvii, waan beektanidha. Waan boru kaatee, waan boru fayyitee deemtedha. Waaqayyo qofaadhaan nafa harkaa qabu. Hakimiin fixeera. Hakimiin kama kamiin iyyuu dhaqxeetoo yaalamtee fayyuu hin dandeessu. Fiizootiraappii qofaan yaali jedheera. Garuu yaali gargaarsa yeroo hunda gadi ba'ee har'a hunda gadi ba'ee sin kadhadhee mindaa keessanirraa birrii 5 birrii 10 naaf kennuu dandeessu. Boru dabaltanii naaf kennitan. Yuutuubii koo garuu yoo naaf daawwattan yoo naaf ilaaltan galii qaba waan ta'eef yeroo hunda viidiyoon gadi lakkisu itti kolfaa itti bashannanaa eebbaa ispoonsara gootanii gargaartaniitu jechuudha. Biyyuma kamiyyuu jiraadha sirriitti nuuf ilaalaa amma dhumaatti isiniin jedhaa horaa bulaa galatooma gara isaaniitti isin deebisa. Ayyee hordoftoonni sagantaa kanaa egaa namni ani harmee kiyya baay'ee jaalladha. Harmeen ofii maraataa ofiis ibsaa ofiitis hin dandeessi. Jirbiin waliiteet arba'iiti jedhan miti. Jirbiin waliiteet arba'iiti jedhan miti. Nutis beekumsa qabnu wal gorsaa, walii dhoksaa, walii obsaa, humna qabnu wal utubnee kan kufe kaasaa, dadhabaa ol qabnee tabba wal baasaa, oolii bulii walirraa marmaaruun qabeenya horanii rakkataa gargaaruun kan dhabe nyaachisuun dhibeerraa baraaruun. Namummaa namni ittiin madaalamu kalee dhaloonni har'aatis duudhaa kana dhaalee waliif ta'uu qaba utubaa fi soora dhaabbiif dagalee. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa kanaa qeerroo qarree hawwaniif abboonni hangafaa quxisuuf hiriyoonni koo magaalaa baadiyyaa biyya keessa biyya alaa magaalaa baadiyyaa biyya keessa biyya alaa kan jiraattan ilmaan kabajamaa uummata Oromoo kan taatan hundi keessanuu baga jiraatan warri na beektan na beektu warri nan beekne of beeksisuuf barreessaa Felisaa Fawdaajooti. Kanaan dura albeema koo jalqabaa nu fakkaataniituma diraamaa raadiyoo of TV barreessaa tureef kitaaba koo Giphee Dhugumaa kitaaba koo haaraa furmaata jedhuuf albeema koo lammaffaa keessaa weellee koo kilippiin hojjedhe osoo boosu baraan gadaatu gahee fi keessattuu sirba gadoo jaalalaa jedhuun hedduun na beektan jedhee naman. Yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa furmaatan dhabe jedhu. Yeroo ammaa kana immoo sirba koo haaraa furmaatan dhabe jedhu qabadhee gumaata namummaatiif dhufaan jira. Nasimattu jedheen aman. Dubbiin akkana. Daa'imni maqaan ishee eebbaaf jedhamtu dhalattee ji'a jaffaatti kuftee dhibee narviin saaxilamtee osoo dararamtu umurii 7 akka guuttee haati daa'ima kanaa aadde Adaanech Caalaa miidiyaa hedduurratti mimmaan harcaasaa yoo dubbattu argeetan ogummaa kiyyaan gargaaruuf murteessee haadha gaafatte. Yuutuubiin eebbaaf beekoo tuub jedhamu kan maqaa daa'ima kanaatiin gargaarsa daa'ima kanaatii baname akka jiru natti himte haati daa'ima kanaa aadde Adaanech Caalaa jechuudha. Anis karaan daa'ima kana ittiin gargaaruu danda'u sirba haaraa kanaan bu'aa bayii hedduu keessa darbee ispoonsara tokko malee waan an qabu irratti fixee hojjedhe kana yuutuubii kana irratti gadhiifamee galiin achirraa argamu gargaarsa daa'ima kanaatii akka oolu murteessee isiniif dhiyeesseen jira. Egaa namni waan qabuun nama oolche dogonan jedhamu miti. Kanaaf sirba kana bananii ilaaluun sheera waliif godhuun daa'ima kana gargaaruudhaan waan ta'eef wal bira gaha daa'ima kana gargaaruuf waan ta'eef hundi keessanuu wal biraan gahaa nama gargaaruun namummaadha ofii bashannanaa nama gargaaruun immoo carraadha waan ta'eef akka hojii kiyya gama isaaniitii kenne kana yuutuubii isaanii sabiskiraayib gochuudhaan eebbaaf tuub ka jedhamu daa'ima kana gargaarsan abdiin qabaa hojii kiyyallee guyyaa har'aa weellee koo furmaatan dhabe jedhu ispoonsara tokko malee wareegama guddaa irratti gaggeessaa ture qabeenya qabutti bitadhe guyyaa har'aa sirba koo haaraa kiliippiidhaan xumuree isaaniif kenneen jira. Karaa yuutuubii isaanii guyyaa sanbata xiqqaa sa'a 9tti isin bira gahaa sabiskiraayib godhaa yuutuubicha daa'ima kana gargaaruu kan barbaaddan daawwadhaa isin jedhaa uffadhaa galatoomaa horaa bulaa.